Jalti saborillo wainane boiran saragura hena fusman tara waibontu doini yaragura billawa gojaba wainane kulfi kalkameta ada binidade wainane ittin goda kota waibontu ittin goda kota dai situ ada sapontu malato enyuma walaki kotu wainane yeron sirba amma waibontu yeron sirba amma taate tapute pute waliralalu tahammati fi tapul durarati hawali galu taate tapute pute waliralalu tahammati fi tapul durarati hawali galu Hayyee akkam jirtan hordoftootaa fi jaallatamtoota Firaa Miidiyaa kun Firaa Miidiyaadha. Firaa Miidiyaan irraan tanaas akkuma durii namoota jajjaboo isin hedduu jaallattanii fi keessattuu namoota isin haasawaa isaa dhagahuu barbaadan namoota bakka inni seenee isin arguu barbaadan qabate isin dhufuurratti argama. Akkuma beektan arraan tan immoo gola seenaa fi aartii jira. Gola seenaa fi aartii hoggoon jogoo isinis ni hubattan jeetii yaada. Nama guddaa nama jabaa hangafa artiidha gameessa wajjin argama. Namni kunis eenyu ta'ee gammachuun keessa hin oolu. Namni kunis artistii gameessa wallee isaa ta'ajaa'ibaatiin nu bohaarsaa turee fi nama ija hawaasaa dura yeroo dheeraadhaaf barbaadne iddoo inni jiru argannee isa wajjin kun kanarraan tan istiidiyootti argamnu. Namni kunis wallisaa beekamaa Ahmad Yaasin Jaafar jedhama. kallattumaan gara Ahmad Yaasin Jaafariin sindabarsaa adeeroo Ahmad Yaasin bagana gaan dhuftan. Bagana gaan nu turtanii wal agarreessin hin jenne. Warreen miidiyaa kana dabarsaa jiru. Hayyee galatooma kaameraamaanii dabalatee galatoofadhaa. Hayyee taate. Ittaan suuraan gaamee gara wal barumsatti keenyatti dabarra kallattiin garsaa isin dabarsuudhaaf gaafii gaggabaabaadhaan eegalla. Mee wallisaan Ahmad Yaasin eenyu? Ahmad Yaasin Jaafariin jedhama. Hayyee. Aanaa Tulloo Araddaa Gammachiis keessatti na jechuudha. Aanaa Tulloo Araddaa Gammachiis hirna jechuudha. Warri hirnaa kun natti deebisan ammas keessummaan torbaan bireen warri hirnaa turanii maaliif akka natti deebisan garuu sumaa beekaa hundaafuu warri hirnaa naa galatoomaan isin jaa. Ayyee adeeroo ittaan suudhaan wallisaan Ahmad Yaasin yeroo dheeraadhaaf ija uummata duraa maaliif bartan hawaasni sagalee keessan isin beekaa malee as baatanii takka fuula keessan isin arganii beekan namoonni baay'een. Dhugaadhaan ni jira gaa'ee waan rakkoo san hunda uumee akkasitti ija uummataa duraan nu dhabamsiisaa ture. Waan niimooriidhaan dhufee niimoorii san keessatti waan fakkii takka waan yookaan kilippii takka agarsiisa tokko hojjennee jiru gaafa san haasita ture. Wallisaan tokko saba kana keessaa bahee yeroo saba kanaaf aarsaa guddaa kafalaa ture sanitti niimoorii miti wannummaan biraatti illee yoo dhufte yeroo sanatti hawaasni isin deeggaree ifitti isin qabee gara aartiitti isin deebisne. Egaa yeroo dabartee namoota as ga'ee amma ka dulloomee yeroonis gubattee waa hundinuu al dabraa kana eega namuu hagaa godhate kana shayyiidha lafaan uffaa jechuudha. Egaa namuu midhaan facaafatee shanyii qotatee kaaba adeemu ammaan tana shanyii sii facaafna jennee lafaa kaanii waliin maayiruu sunaaf ta'a. Wayitaati duuba taatu. Ta'u hangala ka'e. Egaa yeroodhaan yoo akaafne yeroodhaan hin facaafne yeroo hin akaafne wayitaati yoo nuqne hin taatu. Santu akkasi qalbiinallee cabsee akaafaa kiyya ka duraanii na barbaachise dakan na deebise. Oorusi deebise. Hayyee sabni sagalee kana dhagahaa jira. Wallisaa Ahmad Yaasin mooraalii dhabneetitti yeroo duraanii kaasixaa hojjechuu turre booda kanarra immoo niimooriin jansuun eega dhufteen falaka wallaalee kaasixaas gurgurachuu dadhabee gara akaafaa kan jalqaba deebiinee jechaa jiranii. Mee ammallee qophiin keenya akkuma itti fufee jira. Sirba ati yeroo jalqabaatiif walliste ni yaadattaami. Ni yaadadhee. Mee irra nu buusimee sagalee nu hojii mee nuti gaanii beekna. Ni dhageeffannas waan ta'eef. Taate tapute walirra laalu tahammaatii fi tafuulduraarratti haa walii galu. Taate tapute walirra laalu tahammaatii fi tafuulduraarratti haa walii galu.
Cakasi obbo hota hute haraga bannu malafi mari guto taabte Badida barte vajala demunte banu basu eganu ite morahiyuma diranu jisu Suta sutatti galanjani walqate fani demtu milani wali kalamale halam galani jette manguto undurmai maisani Adeero amma yasin miira keessa dagalchitanii wallahi sagalee keessa dhugumaan sagalee ajaa'ibaati akkachi gubbaa dhageeffatu san qofaan seenan duraanii edaa lafatti illee ajaa'ibaati sagalee. Sirri gaafa sani numaatu akka jabatti qoonqoon nyaatu jimmaa kana qabee yaada guddaan na jira. Hayyee. Waan fedhiin tiyyatuun bara hedduu na dura okkolaa turteefin akkasitti akka malee ta'e na dura xiqqishoo yaada keessattiin maastara santarabbi guute. Osoo amma taate qagaatti wanni jedhu. Yeroo wallistan I think sagaltamoota keessaa fakkaata. Kora sagal akka lakkoofsa biyyatti. Sirriidha. Kora sagaltamii? Anamma gaafa lakkoofsa Awurooppaatti hin beeka. Akkasitti bara 2006 keessa hojjenneeti. Bara 2007 keessa gallaqqibne gosumaayyuu Muusaa. Hayyee maali citiin sagaleen kan kee kun jijjiiramuu dhabee hanga ammatti bakkoota jiruuf maaliif? Kaniin jimaa kana salkanii fi guyyaa afaaniin buufanne. Qamaataa gaafasiis. Daran. Halkanii guyyaa dalagaanti jedhamu waan akka jimaadhaa kaniin qotee mamu. Kaniin sigaaraa tanas walumarraa qabsiisu. Sagaleen hin jijjiiramtu. Amma faayinumaatu duraanillee hawaasa sossodaateetti waan jechaa Abdusalaamii tajuu amalee naa kanneen akka qaree ol na baasaadhaa. Abdusalaamaa jiru. Abdusalaamaa jiru. Hayyee. Ana duulee Abdusalaamaa jiitiifi. Silaa ugaa Usmaayyoon kute rabbi ramataa godhu. Usmaayyoon kute. Abdusalaamaa ji. Alishii Muhammad Diimaa. Jira kana. Waan obsuu hin dandeessu. Aboo moo jiraadha aboo. Hangafoota isin hundaa waliif sinaadhisu mee rabbi. Walis wal qabadhaatiin ilaala kufaa keessatti wal qabadhaa wal guddisaa yeroo isin wal kaastan hawaasni illee isin argaa. Hayyee gaamee albama tokko qabda. Albama haalaan. Hadirree dhagahame. Dhuga. Hayyee albama kana albama maqaa maal jedhu moggaafame. Haa walii galluu qabuuni. Haa walii galluuni. Sirba ammatti kana irratti isaa. Kana. Kanaaf lakkaa sirba siin naa eegalte. Hayyee adeeroo ammayyaasin nuti gaa akka firaa miidiyaatti illeedha. Anummoo akka dhuunfaa akka firaatti akkuma dhuunfaatti illee sirba tokko ni haalaan fedhuu jira. Hayyee. Sirba daagashituu aadaa sabboontu mallattoo eenyummaa. Tajaajilu sana. Sirri. Mee irra naamsi adeeroo. Daagashituu aadaa sabboontu mallattoo eenyummaa. Walakki kootu waynaanne yeroon sirba ammaa wayboontu yeroon sirba ammaa. Daagashituu aadaa sabboontu mallattoo eenyummaa. Walak jecha kootu waynaanne yeroon sirba ammaa wayboontu yeroon sirba ammaa. Adda ragalchite waynaanne adda dagalchite. Akkuma daa'imaa wayooso dhuftee naammatte. Ajaan kuti bala wayboontu toosinyo baabile lubbuutu hateessu waynaanne maal daba gaabbine wayboontu maal daba gaabbine. Lubbuutu hateessu wayboona maal daba gaabbine wayboona maal daba gaabbine. Jette si jala hamdiyaan jechuudha. Hamdiyaadhaani? Hamdiyaadha. Imaama teenya jechuudha laantu nama shokkara yookaan waan adda addaa sana maxxanii fi haashadhii fi rufaa fi sognaatan isaaniitti isaaniin numees yoo dhalaan maddiitiin jiraachuu baate faraqaadha walii oolla nuti akkasumatti irratti hirmaannaa fi akka nama faraqaa walii dhufu eenyuma soogidda walirraa fudhatu oollaadha. Walumarraa fudhatu. Awoo bareessa. Yeroo sanatti maasii adda wanni isin godhe bakka walii hannisan wal kabajuu takkaacha. Fakkeenyaaf maaliin dhagahee wallistoota gurguddoo yeroo dhiyaadhee gaafadhu. Fakkeenyaaf sirba firaadhaaf ta'u firaadhaaf sirbisanii walaanii yoo sirbi kun taate isaa sirbijanii. Sirbijanii waa hundaan irra gargaaranii kannaniif sirbijanii kun sirraa deema. Yoo ammayyaa sin taates adeeroo ammayyaa sirbuu qabaa jira. Sirbi kun kasaati
akkasi murteessan irra walii galanii walaloodhaas walaloo tana namootu mee achiin darbaddu mee asiin darbaddu jeeta amma ammee xiqqoo jennaan ammee faan nama biraan dhufata har'a waa'ee na dhibee kilicii fudhadha gannaa sirba waan na kiliciidhaan tokko jira atis achiin naa dhorki jira atis achiin naa dhorki jira moo meetii bakka tanatti qabe yookaan jee akkana ittichi darbina gool jaahun gool jaa akkasitti wal gargaaraadhaa waliin tuffanne ture ammas akka nama kitaaba wal ilaaltan akkas dirqama afaan oromoo akkasitti warra waltaanii waan ni ta'an malee waan akkana lafaa kaaniituma waan harkaan haasawee magaalaa irratti ol baasanii miti waan argitan irratti turu waan namni fakkeenya godhatee fakkiirraa fudhachaadha walii dabarsaadhaati. Sirriidha. Hayyee adeeroo ammayyaasiin sagalee dandeettan hedduu nu bohaarsitanii wallisaa fi qabsaa'aa uummata kanaa Rabbi Ramadaa godhuu fi wallisaa Usmaayyoo Muusaa seenaa ajaa'ibaa akka waliin qabdanii dhagahee odeeffadheen jira. Sirba tokkollee kan isaaf sirbitellee dhagaheetiin jira. Ammas akka carraa yeroo akhiramu san si qofa biratti deellee ati yeroo san maddi jirtanaa jechuun dhagahe odeeffadhe. Wanti sun hagam dhugaa? Dhugaadha. Ayyee. Waan wajjinu amma isa dubbisanillee haalaan dhaga'uunillee natti haalaan waan biraa keessa nagalchiti ture. Sababa isaatiin taaziyaa fi bakka sharaan jiruu fi kan hundi ni dheessa ture. Akka nama qalbiin tuqamteetitti namni maraataa naan gurbaa gummaa ta'e qalbii. Ani immoo du'a isaa saniitu haakima tasfaa magaalaa jiruu keessa tasfaa bakka janni beeku. As fooqii waan. Achirratti ana qofarratti waan ni ta'e anaa fi haadha muummataa haadha muummataa Idriisiyanii ganda caraqaadhaati siisan. Ayyee. Ishii sanirratti waan ni ta'e ani nama du'a kana takka harkeen beeku bishaan amboo waa tokko waggaan itti kanneen isa san xiqqisha kan waan ni jiru inni iyyiti garuma galte ani qalbiin na kottee garagale hadhaa shakaraataa kan akkaan itti huccuuti jetanaa fi harka ijaan irraa haqeen beeku tijaabuu ka tokko tatteeti naati muummassan koottaa jettee nama fiyyaamte isa ka mirga silaa deebisanii ijoollee shukkuuman kana dhiibtee anaa kana namatti yaamtee akkasii sambooti isa waan ni godhan. Mee wallee takka isaafillee sirbitee jirta jaal sirba seenaa isaa akkasumatti miira dhugaa kan sitti dhagahame san walleedhaan ibsiteef jedhanii mee wallee san irra nu buusi mee ni yaadatta? Ni yaadadha. Hayyee. Duraan jireenya kan lubbuun abdatte duraan jireenya kan lubbuun abdatte obboleessa kabbaa kana yaadu dhabee garaa hibdaddaa beesosobee kakulu kana baasu baay'ee tattaafatee rakkoodhaa fi balloos na wajji hirmaatee rakkoodhaa fi balloos na wajji hirmaatee. Sirba tokko jira mallee. Mee sirba hiriireen keessumaa jiru sana maalirra dhaabbattee walliste seenaa dhugaa qabda. Mee dura wallee sagalee irra buusneeti itti mee idduudhaan qola akkanaa goonu akkana goona dhaamsa qabna. Afaan gugullee nama guddaa kana afaan gugullee teessifnu dhaamsa qabna dhaamsa keenya immoo mana uffata aadaa injifannoo manni uffata aadaa injifannoo akkanatti nu babbareessee nu faayee yeroo hunda firaa miidiyaa hojiilee inni hojjetu keessatti akka inni faayamee babbareeduuf gahee guddaa kan taphate mana uffata aadaa injifannoo maqaa firaa miidiyaatiin hedduu galatoomfadha isin hawaasni galatoomfadha isin jaa iddoon argama isaa immoo magaalaa Ciroo buufata konkolaataa fuula dura fooqii sadarkaa lammaffaarratti mul'ata taappeellaanu akkana zoom ta'ee mul'ata sargiidhaaf sagantaalee garagaraatiif friendshippii hojiilee garagaraa kan barbaadaniif dhuftanii akka nu daawwattan isin jaamanni uffata aadaa injifannoo lakkoofsi bilbilaatillee wanni hundi isaa kun as jala isiniif keenya itti aansuudhaan immoo dhaabbata waliif trading PLC dhaabbata raabsa maashinoota garagaraa gurgurtaa fi kireessuudhaaf qabatee hojiilee ajaa'ibaatiin kan dhufe dhaabbanni MKL waliif trading raabsaalee maashinoota garagaraa siinoo tiraakii akkasumas hojiilee garagaraatiif yoo barbaadan kireeffachuudhaaf bitachuuf yoo barbaadan dhaabbanni waliif trading MKL waliif tradingin bakka nuti jirrutti magaalaa Cirootti nu hordofaa jira baankii hojii gamtaa Oromiyaa cinaatti akkasumas baankii Absiiniyaa magaalaa Ciroo baankii Absiiniyaa damee Ciroo fuula duratti
xiqqisho karaa harka mirgaatti ol seentanii fooqi sadarkaa lammaffaa gubbaratti argamna. Dhufaatii biiroo qaamaan nu daawwadhaa nu hordofaa isiniin jaa. Waan barbaadaniif nuti qophiidha isin jaa nuti namoota harka qalleeyyii kiisha hin qabne kan cinaa kafaranii cinaa fudhachuu danda'an kireeffatanii ittiin dalaganii bitachuu barbaadaniifis karri keenya balballi keenya yeroo hedduu hunda banaadha isin jaa. Dhaabbanni waliif tireedingii PLC asumas isin galmeeffadhaa isinis immoo hojii nama isiniif hime kanaaf yoo hordofuu barbaadan yoo argachuu barbaadan kottaa isin jaa. Lakkoofsa bilbilaa isaanii kunoo as jala isin keenya jirra galatoomaadha. Itti aansuudhaan immoo bishaan deeltaa ispoonsara keenya bishaan deeltaa kun arraan kana koddaa litiri 2 fidanne wanni xiqqoo nu geessu jenne akkasiin sirri arrasoo kaameramaan illee kaameraa dubaas dhufee dhugeeniin fedha kootu aanjee naas keena na hayyee bishaan deeltaa ispoonsara kabajaa ispoonsara firaa miidiyaa yeroo hundaati. Hayyee hordoftoota kiyya beeksisa laallee walitti deebinee jirra. Adeeroo ammallee irra deebinee maqaa firaa miidiyaatiin waamicha keenya kabajanii fagoo sanirraa kaatanii asitti nu argamu keessaniif hedduu galatoomaa isin jenna maqaa uummata bal'aatiin. Isinillee bakka isin dhufne kanatti bakka nu kabajaa fi galataan hayyee ulfaadha adeeroo. Ani reenti yesuma sirba juusan ni irra nu buusameewa. Ani reenti yesuma Ulato dawitin jamne hirena ayanuma Ulato dawitin jamne hirena ayanuma Hawatme ayana kosiyene Ani reenti yesuma Hiwalali meatis Irentante anuma Oshita biljohuma Yakadima joluma Iyadura sidabu garayom na feyama Iyadura sidabu garayom na feyama Hakotume Itu nama tula Anu mira kaisa nagalchitan sirba hiriyanti yasuma jiru kana numa fedha daagasiitu aadaa sabboontu kanarraa wal fina fakkaatti. Wallisallee irra naa deebi'ettus irraan si. Ani irra naa deebiti yaa barbaada. Akkasiin sirba daagasiitu aadaa sabboontu jiru irra naa deebi. Daagasiitu aadaa sabboontu mallattoo eenyummaa wala jecha kootu waynaanne yeroon sirba hammaa wayboontu yeroon sirba hammaa. Daagasiitu aadaa sabboontu mallattoo eenyummaa wala jecha kootu waynaanne yeroon sirba hammaa wayboontu yeroon sirba hammaa. Aatte ragalchite waynaanne aatte tagalchite. Akkuma daa'ima wayoosu dhuftee na hammate. Aishaan kutibalee boontu toosinyo baabbilee. Lubbuu du'aateessu waynaanne maal gaba gaabbine wayboontu maal gaba gaabbine. Lubbuu du'aateessu wayboona maal gaba gaabbine wayboona maal gaba gaabbine. Amma sirbuun kana keessatti jechuudha. Hinaafaan bakka jiru takkaa jira. Hinaafus maal taraa wayboona. Sirri. Waanni. Jalti saboorilloo waynaanne booyraan saara guura. Hinaafus maal taraa wayboontu duudni nyaara guura. Billawa gojoba waynaanne kulfii kalkaameeta. Aadaa fi ni dadde waynaanne ittiin godha qotaa wayboontu ittiin godha qotaa. Ittiin godha qotaa jala. Ittiin godha qotaa. Aadaadha jechuudha. Maaltu sirba kana? Jechuun gaafa sana yeroo santi aadaa waan hidhachuudhaa fi akkasiin aadaa mul'isanii waan isin daangeessee jira. Nama godhanii namu waa'ee aadaa tanaa bichuu aadaa tanaan deddeebi'u. Hayyee Ijjitii danda'u. yeroo santi aadaan ati aadaa ifii baasanii ibsachuun fi mul'udha akkatti boontee uffachuun hin danda'amu yeroo santi. Hin danda'amu. Ammas bakka isaa sirbuma kana keessatti ammallee jechuudha bakka wanniiti wanni jiru. Awwisoo. Burqarracha jigee way. Burqarracha jigee way naanne godaane raachini. Dhiiba feena hulte way naanne si maraadhe ani. On sirraa tuqamee way boontu shaggala gawaayuu. Kaajji sana tuyte way naanne hammaan jiruun fayyuu way boontu hammaan jiruun fayyuu.
waan tuyteenna tuytee wayboona hammaan jiruun fayyuu wayboona hammaan jiruun fayyuu hojjette siyaasin awni dandeessan wallahi hundi keessan akka adeeroo ammayyaasin wallisaa keenya jabaa jaallatamaa onni uummataa keessa bu'ee jiru. Kanammoo yeroodhaaf ija uummataa duraa badeen akka isin bu'aaraa jirtan homaa shakkii takka illee hin qabu. Firaa miidiyaan yeroo hundammas akkuma isiniif waadaa isiniif galle namoota akkana kanaaf idee isinii wajjin wal barsiisuutti waan argamu. Yeroo hunda qophii keenya hordofuu hin dagatinadha. Miidiyaa kanammoo subscribe, like, share waliif godhaan gamanaan dhaamsa kiyya. Adeeroo kam jetta? Sirri. Mee like, share haa godhanii miire. Dhuga haa babal'isanii subscribe haa godhanii haanuu jiraatanii jennu. Haanuu dagaaganii haanuu mayranii. Mee firaa miidiyaa haanuu babal'atanii. Akkasitanii mee firaa miidiyaa kam ilaaltan ibduudhaan. Ayyee waan waan laaluun nu qabu haa yeroodhaan beektaa. Muka kanuma jala gaaddisaaf ta'anii. Ifi ollaa kanuma soo biddarraa fudhatan faarsan obboleessa keenya. Kana bargaa. Muka jettu. Akkana Ayyee jiraadhaa nu bal'adhaadha. Dagaagaa hedduu isin jaalannaa horii nu dheeradhaa isin jenna. Saa naa galatoon umrii naa dheeradhaa yeroo ammayyaasan. Meegaa akkanatti illee sitti ni dubbisu wallee tana ni sirraan gaggabaasuuf yaala. Nuti wanni nuti taatan suusii nu taatan beektaa tanaa fi akkanatti keessa isin naanneeffanna. Mee mudannoo ni qabdaati yeroo imala aartii keessa turte kanatti mudannaa. Mudannoon beektaa hedduudhaa jira. Meetami keessaa isa jaalatame meetatti. Jechuun amma tazabana kanaatillee waan jechuu waan. Yeroo gaafa. Kan jirutti akka faata yoo gaafa ijoollummaadha. Gaafa ijoollummaa sana waggaa taphatanii waan ni jalla. Akka ammaa kanatti hedduu walii sirreebanii beekte. Ammaan tana hogguu barii ta'e kana taphatanii waggaa dura kana galchinii manumatti gartee namootu bakka masilaa wanni dhasan gachiisu beeku walirraa gadi ta'u. Namni kun gaafa suma jettee inni kun sadan. Gaafa san walirraa walitti dubbatan ammoo gaafa sun dubbatan amma ammoo waliin dhiisan. Baala geetu gattaa'uu hin dandeenye ta'a arnaa deemtu takkaa jira. Arnaa deemtu. Arni kun saamicha afaan Oromooti. Arni qonnee waan annaa yaanna jechuudha. Ayyee. Sani guyyaa tokko ammaan tana namni kun walirraa qalbiin isaa tun iruudhaa mire. Ayyee. Jirjiraa tokko wajji yaanee nuti nama hedduudha. Akkuma bariitee tana taphatanii bariisaa gachiisaniin gachiifneetuma ammaan tana halkan keessa toora ja'a sagal mookkanaa tan ja'a torba mookkana gachiifne qabee beektee intala takka. Micoo lafa qabee? Lafa qabee. Kanuma ajaa'ibaati yaa. Boo ati eenyu hoggaa jettu dhiitichuma tokkichaan hulaa jala buufte. Mucaa kana? Hayyee. Mucaan ammaan tan hin jiru ifiifuuyi. Haaya. Sanuutu waliin shakkan gaayoo huccuu yaafataniitu hojii gachiisanii maal isiin. Jarri kun. Inumaa. Gowwaadhaan ni si haa paantillee hin gabaafate. Paantii baafateetiin. Hayyee. Achi dhiittee too dinqa walii kanaa dhiittee achi gabbuufte hulaa bira. Gurbaa kana. Hulaa duuba buuftee bire. Namoota faanusa dhaamsanii ciisanii. Gaafas faanusaa jiran maas. Baatiriin dhagaa sadii dhagaa lama sanii jiraame dhawu itti godhan. Hayyee. Isa kun. Amma goda isa fuudhu dhabeetti gamana fiigee as fiigee. Qulla jira. Namoota irra deeffatee miree nama 30 olii irra deeffatee. Dardarre kun. Hulaa duuba dhaabbateetuma. Akka nama rafu jiru. Huursaatti uufu. Godin ergatee. Huursaatti oofee miree qaanyawa maaltu tana sii dhabe duraan jetteetuma. Miyyoon tun. Fooxarra gad darbite jechuusi. Dubri keenya kun bara wala sattara. Dubri sattaranii miree inni bu aban si beeynaa miti. Maal biyya laafti jennaan. Dhaabbadhee rafuu mirgan qabu jeetu hunda jira. Waan akkasii sirriitti haa dubbate. Mudannoo ajaa'ibaatu ture wallaahi iddoo nama hayyee adeeroo ammayyaasin yeroo hedduu sirba Kadir Said sirba wallisaa gameessa Kadir Said keessaa sirba tokko ni jaalata jaati keessaa haalaan. Sirba isaa hundaa'uu ni jaalata ture. Hayyee. Irra buutullee ni danda'a. Mee kamtu mee haalaan. Bisiin talaa shiitaa fanaanaa ni na baallami. Oromoo iftaanii wal harkanne yoom gammaanna wajjini. Bisiin talaa shiitaa fanaanaa ni na baallami. Oromoo iftaanii wal harkanne yoom gammaanna wajjini. Hundaa gariitii manaa
Bohin sabena waya yada ke wanjiruba anal kani viguya yomu masir kadame dawa unne tiya dawa unne wallahi adiro sagale kana rabbini sinu makanne ni dandeessan dhugaa umurii dheeraadha isu sirmuusaa kana keessa ammallee sirba tokko jira yeroo hunda taate sirbitu tantaaneen taatu noolamtu tantaaneen taatu noolamtu hawwitoo ifin ergerin yuwin dhugamsaa kosoo bololtu bareeddu manama biraa hawwiidhaan teegootee tantaaneen taatu noolamtu lubuutoo ifin ergerin hawwiin dhugamsaa kosoo bololtu walaloo isaatiin hedduun beekne malee lakkii ajaa'iba goote haalaan inni lubuus hedduu galatoomi ammas waan biraa tokko hin dhageenye Jaafar Ali wajjin asoosama miila bakar waarii san keessatti yeroo akkasiin akka fuucharingitti fi adeeroon Ahmad Ibrooshii seentaniif jira jedha. Mee bakka san akka darshitti seentan. Mee darshi san mee irraa waan nuti jechistu ni qabda. Darshiin isaa agaree nyaamisa. Mee akka jettan mee deebi'a. Au Qadir loladaga Abdul Qadir Bobani Aye Gudu galalika lolada Bakari Furraqani Fayyade Wajarri wa karambe ku kenyuma tetemali Fayyade Fayyade Dule aya ali sirefani kan isaan tidule ji kan isaan tidule aya ali sirefani jettan lafee warsee isaan cabtu lamee waliin cabsanii Oromoo lammiitii numa waliin cabsanii jettan sagalee sanaan duraanis numaan shakkee si ta'ummoo eegan dhagahee haalaan ajaa'iba na taate bakka sanatti jechuudha akkami akkasii walii galtanii akkasitti darshisan itti galchuu dandeessan wallaahi haalaan asuusuun haalaan ajaa'iba Jaafar nu qo'achiise ni qo'attameera dirree dhawaatti akkasitti hojjechaa ammas darshisan keessa takka jiratan kofalchiistu atillee na doorkate intalate takka aduu iftu meera naati bakka tana bee atillee na doorkate intalate takka aduu iftu anillee numaan fuudhe kunoo hulaallee narraa jirtu maal jechuudha fulani isaa takka aduu iftu sin dhorkannaan anis daalattuma takkaan ollaa kanaa sarkifadhee akkasuma jechuudhaas wanu bareedinlee baatu gullicha iddoo haa jiraattu ajaa'iba qabdanii asoosamni sun hedduu nama tola bareeda namaatirra fokkotaa keetii eegaa jechuudha bara bara akkasii hayyeeme akkuma walii galaatitti turtii bareedaa adeeroo ammayyaasiin wajjin taasisaa akka jirtan shakkii tokko illee qabna dhaabbanni walii tireeniingii PLC'n dhiyeessa maashinoota garaagaraa siinootiraakii garaagaraa gurgurtaa fi bifa kiraatiin isiniif kan dhiyeessu yeroo hunda isin duuban jira koottaa daawwadhaa teessoon keenya bulchiinsa magaalaa Cirootti argamna baankii hojii gamtaa Oromiyaa bira akkasumas fooqii sadarkaa lammaffaa jechuudha ammas gara fuulduraatti immoo baankii Absiiniyaa damee Cirootti fuulduratti argamna isinin jaa koottaa yeroo hunda nu daawwadhaa isinin jaa lakkoofsa keenya teessoo keenyaa fi lakkoofsa keenya yoo barbaadan fuloo lakkoofsa bilbilaa asii jala jiru kanaan akka nu bilbiltan isinin jaa dhaabbanni kun dhaabbata yeroo hedduu hawaasa isaa tajaajilu irratti argamu namoota keessattuu namoota dandahee maashina garaagaraa siinoolee garaagaraa bitachuu hin dandeenye bifa kiraatiin dhiyeessee fi namni kun yeroo gabaabaa keessatti dalagee akka bitatu akka dalagee jijjiiramuuf haala mijeessaa dhaabbata jirudha. Nuti illee gara firaa miidiyaatiin hedduu kan dinqisiifannu firaa miidiyaan akka kanatti tolee mul'atuuf gahee guddaa kan taphatan isaanii. Itti aansuudhaan immoo mana uffata aadaa injifannoo mimmiidhagni akkanatti babbareednee akka as isin duratti argamnuuf gahee guddaa kan taphatan isaanii isaanis naa galatoomfadha. Achuma namas bishaan deeltaa litira lamaan dura keenya kan jiru kana bishaan deeltaa arrawaa malee dura keenya bishaan deeltaan kun ispoonsara keenya bishaan deeltaa hunda keessaniif bifa qulqulluu kan oomishame naafis adeeroofis kaameraamaaniifis editaroota nama hundaaf akkasumas isin hawaasa bal'aaf illee filatamaadha.
akkasumas bishaan deltaa kana itti yaada dhugaa fa'aa isin jenna keessattuu warri barcaa godhan fa'aa godhaa isin jenna itti. Walitti deebiin jecharraa adeeroo umarratti adeeroo ammayyaasiin akka ariifuu jenne bohaaraatti illee turre garuu dhumarratti ammoo ergaa qabna adeeroo ammayyaasiin fi namoonni isa fakkaatan illee namoonni hedduun ija hawaasaa duraa yeroo dheeraaf badanii jiran immoo eessa akka seenanii kan beekamanii jira isa fa'aa kun hanga hirnaatitti kadeemnee arganne odeeffannii nama namarraan haalli inni jireenya isaan keessa jiraatan haalaan jireenya ulfaataadha. Hawaasa keessatti inni gartan namoota keessatti jajjabeeffadhaa isin jenna. Ammayyaas simmee jireenya ammaan tana keessa jirtan jireenya akkamii keessa jiraachuu jirtan? Jireenyi ammaan tana keessa jiraachaa jiru amma waa isiniif illee waan inni hima jedhu waan kijibe. Ayyee. Jireenyi ulfaata akka malee keessaan jiraachuu jira. Ayyee. Dhiibbaa gurguddoodhaan irra jireenya. Dhiibbaa gurguddoo osuma gubbaan na jaalatanuu keessaan iccitiidha. Dhiibbaa iccitiidha jechuudha. Dhiibbaa iccitii ulee dirmamuu hin qabu. San keessaan jira. Aanaan itti dhaladhe san keessaa isattuu gammachuu hin qabu. Araddaan itti keessa dhaladhallee akkasumatti gammachuu keessa hin qabu. Hanqaa dhaloota dhaladhe sanitti. An amma gabaabdumatti taanaa sanis jee waan hin taane keessas galuu hin barbaadu. Mirgummaan kiyya qoftiin kan nyaadhee dhugee tolaan bobbahee galee gojooti je bobbahee galee tuma jiraachuudhaa qoftiin akka naa eegamuu barbaada. Mirgummaa santu si kabajamuu dhabe? Naam kabajamuu dhabe halkanii fi guyyaa hedduu iccitiidhaan dhiibamee miidhama jechuudha. Mee karaa kamiin dhiibbaan kun kan sirra gahu? Warra ollaatiin immoo akkamiin eeysan? Hayyaa sin jiru an hundaa'u hawaasa gosaa fi lammii qabu kiristaanaa fi islaamaa qabu namni hundinuu nama baatii sagalee dhalate hunda kiyyumatti hin fudhe ammoo dhiibbaa hundumaan natti hin jira. Hawaasnis warri biyya bulchus. Warri biyya bulchus. Hayyee. Iccitiidhaan akka nama jaalatutti gubbaarra na jaalata. Meeqa yeroo dheeraadhaaf bishaan naa qaben jiru waan biraa faadhaan nagaadanii silaa harshallee nagaltanii lubbuu diyyata naballeessuu yaadan iccitiidha. Akka lafa ilaati. Hayyee namoonni sagantaa hordofaa jirtan wallistoota keessanii fi namoota jajjabaa keessan hangafoota keessan jabeeffadhaadha. Ollaan illee nama carraan hiriir jireenyaa hawaasa keessatti gadhiisii silaa osoo wallisaa saba biraa keessaa bahee fi ganda biraa keessaa bahee taatee dhugaa dubbachuudhaaf namni kun irraan tana nama makiinaa manaatiin bobbahee galuudha. Immoo sanuundi carraan sunuundi akkaataa rabbiitti nama jiraachisee jiraatan namni kun gaafa qe'ee gaddeebi'ee immoo miidhama garaagaraatiin mata ollaa sanirraa ollaan illee jireenya kiyyaa naaf mijataadhaa miti akka inni jiraadhu illee jechaa jiran. Tarii gama bakka akkuma ganduma jiraatutti warra bulchiisaas ta'uu maalis hundi namoonni sagantaa kana hordofuu jirtan nama kana jabeeffadhaadha. Isa qofaa miti namoota gurguddoo jajjabaa akkanaatti illee jabeeffadhaadha. Jabaan keenya yoo jabaate nu fayyada nu miidhu. Namni kun nama yeroo itti afaan Oromoo dubbachuun qaanfatamu sodaatamutti as bahee maayikiidhaan wallisee uummata isaatiif sagalee ta'edha. Kanaafuu jajjabeeffadhaa isin jenna gama keenyaani. Nutis immoo jalaan warri ijoolleen miidiyaarra jirru kun ni hordofnaani. Hanga dhumaatitti immoo isaan qofa osoo hin taane namoota fakkaatota isaati illee hunda bakka isaan seenan jala seenanii hordofuudhaaf qophiidha. Namoota akkanaa kana wallistoota akkanaa kana namoonni gartan itti dhiyaatanii ollaa keessan jiru jabeeffachuu barbaadanii immoo firaa miidiyaan yeroo hedduu hojii akkanaa waan hojjetuuf namoota akkanaa kana dhiyeessee hawaasaan kunuunis jira ja'anii je'ee irratti hojjechuu waan argamuuf namoonni nama akkanaa kana barbaadan lakkoofsa bilbilaa kiyya as telefoonii isinii kaahee jira. Karaa lakkoofsi bilbila kiyyaa duwwaa 927 irra deebi'a. Duwwaa 927 namoota jajjabaa akkanaa kana wallistoota akkanaa kana nama akka Umar Shaamii, nama akka Iskii Abdallaa, nama akka Adiroo Badruu Aammee, Badruu Ibroo, nama akka Aammee Xiqqoo, nama akka Umaree Alii. Namoota magaalaa hin hangi nama magaalaa kun ni gahaan jeenaadha. Ni akka fakkeenyaatti gumarra hanga afaan isaa dhufee jee namoota jajjabaa akkana namoonni argitan ollaa keessatti argitan firaa miidiyaan bakka isaan jiran seenee isiniif dubbisee sagalee isaaniif ta'uudhaaf qophiidha. Isinis
bakka kanatti akka gargaaratan lakkoofsa bilbila kiyyaas jaalatu kanaan akka isin odeeffannoo nuuf kennitaniin isin kabajaadhaan isin gaafadha. Naaf galatoomaadha. Sagantaan keenya guyyaan tanaa har'aan tanaa kun kana fakkaata. Sagantaa torbaan ittiin deebinee namoota jajjabaa akkanatti hanga wal agarrutti nagaan naaf jiraadha. Firaa miidiyaa subscribe godhaa, nu hordofaa, like, share godhaa, nu wajjin jiraadha isin jenna galatooma. Ati yeroo dhumarratti waan daamatu ni qabda. Uma daamannaan biyya afaan tokko keessa arrabni tokko maal jira isin warra naa guutu. Akkanaan bu'ee bakka si weedhaan kun siin ni ta'a. Ni ta'a. Naaf jiraadha. Ati yeroo biyya baga nagaan naaf fi Baga nagaan naaf jiraadha. Taatee hayyee. Abshir isinis jiraadha. Isin jaalanna. Hayyee.